Koorporeeshiniin ijaarsa manneen federaalaa warshaa ammayyaa meeshaalee galtee ijaarsa manaatiif oolan oomishuu kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittiitti ijaarame daawwachiise. Warshichi guyyaa guutuu kan hojjetu ta'uu fi hanqinnaalee kana dura manneen ijaaruuf koorporeeshinicha rakkisaa turan akka furuu koorporeeshinichatti daayireektarii galtee ijaarsaa obbo Yohaannis Laggasaa dubbatan. Blokkeetti sa'aatii 8 keessatti gara 25,000ti. Sa'aatii 24 keessatti 75 oomishuu danda'a. Maashinicha kana kan adda taasisu maalla? System of danda'e qaba. Coolant system of danda'e qaba waan ta'eef otuu hin boqotin highly computerized dha, digitalized dha. Sa'aatii 24 hojii hojjechuu kan danda'udha. Kanaan alatti taayilsoota adda addaa kan karbistoonii adda addaa oomishuu danda'a. Taayilsoota sheeppii adda addaa qaban, halluuwwan adda addaa qaban miidhaginaafis daandii guddaadhaafis kan ta'uu danda'anidha kan oomishuu danda'u. Warshaan ammayyaa kun meeshaalee ijaarsaa qulqulluu fi baay'inaan oomishuuf yaalii kan jalqabe ta'uu fi guyyaa tokkotti bolokeettii 75,000 ol oomishuu akka danda'u obbo Yohaannis ibsaniiru. Koorporeeshiniin ijaarsa manneen federaalaa kun hojii riifoormii bal'aa keessa galee manneen ofiisaatiifis 10,000 lakkaa'amu waggaa waggaadhaan ijaaraa jira. So rakkoon ijaarsa keessatti mudatee fi karaa kanattis akka dhufnu kan nu taasise keessa hanqina meeshaalee quality of danda'e qabu standardii addunyaattis ta'e kan biyya keessaa guutuu danda'an armaataa fi blokkeetii fi kan kana fakkaatan argachuu dhabudha. Gabaarratti sadarkaa barbaadamuun hin argamani yookaan hin argamanis ta'e yeroo hedduu fudhattee warafaa eeggatteeti kan argattu. Kanaaf production centeriin kun rakkoo kana kan keenya sinii amantaa jedhu qabna. Hundaa ol immoo mass productionii keessatti baay'ee waan hin taanuuf bulchiinsa magaalaatiif yeroo ammaa kana kan jalqabe ijaarsa manneeniitiif kontiraaktarootaaf haala bal'aa ta'een dhiyeessuudhaaf qophii xumurreerra. Opereetarri kutaa teeknikaa warshichaa Taammiruu Baacaa warshichi dandeettii oomishaa qulqulluu hedduminaan oomishuun alas galteef hanga barbaachisu al tokko kompiitaraan ajajni yoo itti kenname oomisha hanga ajajamee hunda oomishuu kan danda'u ta'uu dubbatan. Perfektiidha jechuudha. Homaa itti oovarii mazanuu sagadi buuses hin mazanuu jechuudha. Qannaseetis hin mazanuu amma kennameef sammichaadha. Meeksii diizaayinii kan nu kennu immoo laab teeknishaaniin jira. Laab teeknishaaniin yoo tokko adjastiin godha. Adjasti kan ta'eef sanarratti hundaa'ee ofuma isaatiif safara jechuudha maashina. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittii Dr. Abarraa Birruu warshichi galtee ijaarsa manneenii furuu qofa osoo hin ta'in carraa hojiif ce'umsa teekinooloojii akka uumus himaniiru. Har'ina manneenii furuu qofa osoo hin ta'in carraa hojii dargaggootaaf uumuudhaan teekinooloojii gara biyyaa keessatti ceesisuudhaanis akkasumas iddoo kana karaa sadarkaa guddinaatti kan ceesisu investimentiin kanaan ol qabatee dhufu faana ol dabalatee shoora guddaa kan qabu akka ta'edha kan barre jechuudha.